isin dhageessan kanatti namni ilmoon dhiiraa gudeedamu jechuun I don't know akkamitti akka namni ibsu miira akkamii akka qabaatu namni mataa qabu namni ummata akkana keessaa baheetiniin rakkoo ummata kana gurraan dhaga'u hanga mana callisiisu namuyyuu tilmaama wanta akka wanti jedhee ba'uu barbaadu warra afaan afaanii na baase jette baasheen akka jaansan durirraallee kaasee rakkoon ummata Oromoo kun rakkoon hawaasni keenya wal hubatuu dadhabuu wal jala deemuu dadhabuu irraan caalatti rakkoon duula nutti baate jechuudha. Dhugamatte jechuudha. Danta adda addaatti waan adda addaa keessatti wal qircuun keenya hawaasni keenya waan biraallee dhabu furmaanni hin jiru waan takka waan itti tattaafannu takka furmaanni hin jiru jennee sadarkaa yookaan of amansiisuu dadhabuullee bira geenna jechuudha. Hoggaa rakkoon kaate karaa adda addaatiin furmaata barbaanna furmaanni keenya hin jiru rakkoon teenya tabaqaa qofaa miti bakka hedduu jirti kanaafuu hamma dandeessaniin warroonni akka shee awwal kun nuti amma akka biyya baqaa kanatti yoo ragama adda addaa isinii funaanuu taate malee sagaleellee sadarkaa qabaachuu bira dabarree jirram. Yoo dandeessan isin warri hiree qabdan warri biyya kana keessaa baatanii socho'uudhaafillee haala mijataa qabdan warri nurrallee. Share tap gola ya jama'a share tap gola ya duma jedhuun qaba ulfaadha galatooma. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tawfiq Rashid baga nagaa dhufte in qabu jetta TikTokii baqa jijjiirattee baafattee aki la hawla wala quwwata nama agartee ni dhokataatu baya agartee Tawfiq share gola share tap gola share gola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirta nagaa fayya nagaa akkam jirta baga nagaa jiraate boo isaan baate aki maaluma rabbi sitti erge fayya bari dabreetin efibu mukan lalla gize qoqorna qabo la sittillee hime ture akkumaati Canada seente ni baga seentellee jedhee si himee ummata kana sagalee taana jabaadhu sin jedhee ture teetuma jala kutte umaa miti rakkoo miti amma tama dhuftee tol qabanii aanani lakki sariifti callifne dubbaddeera amma duralleedha amma durallee dubbaddeera wanni gartee kiraayisiin ammaan tana gartee obboleeyyan keenya keessafuu baqattoonni magaalaa Masrii jiran Ijipti guutuu Masrii qofaa miti jiran kana predikshina maal akka ta'u deemnu gartee duursa hubanneeti waywaataa turre arbi lama waggaa wallee gartee hajjiduutti cabu sanbaleetaa jaanii namni keenya kun xiqqoo ni jarjara waan hubatu hatta ati hubatee isa hubachiisuuf agartee carraa siin kennu gurra siin kennu harma dura tiimate qofa san qofa dhagaa malee qalmaffaa san carraa dhaabbatee dhaggeeffatuu waan qabu amma durallee dubbadhee ture gaafa nagartee dubbiin warri Kanaadaa kun wal qabu isaan fi biyya ormaa keessa jiranii bu'aan asirraa argatan xiqqaadha. Irra guddaan wanni tun haa ijaaramani malee jaarmeen isii kun warra baqattoota biyya abbaa keessa jiruuf tajaajila wanni siyaasi wal qabda ko sirrii miti jee gaafa nagartee adda durummaadhaan godhu predikshina nama 28 mokan hagaw gartee jira ganama dhibbaafuu jecha isaa 28 duuba masrumarraa argana gartee ijoolluma keenya qayanatti beenyu gartee akkan taanetti waa hubatanii waraqaa barreessanii gaafasonni irra farramanii argan sori. Amma immoo ijoolluma gaafasa gartee nu afoo dhaabbattee nu dura dhaabbattee gaafasa gartee waan san akka nuti tarkaanfii takka fuuldura deemnu nu sakaalanfaa amma maayidaas basatii sanitti rakkataa jiran. Daa'imman isaa amma daa'ima laddiisee haati mana isaa bakka dalagaa jirti. Isaa daa'ima dhiisee gartee mana dhiisee eeshii bituu gabbee qabamee jira. Luk wanni kun akka isarra ta'uu deemu tursineet agartee akka noolli shakkineet agartee godhaa ture. Sababni isaa hoggaa gartee haroon gakkaate raachi qurxii beekee jaan agartee qurxummiin malesii beekattee jaan gaafa gartee Tiraampi dhimma UNHCR sun ta'een dhaabbata gamtoomanii fi
waldaa qaxxaamura diimaa addunyaa irratti gartee yuuniseet irratti deemu maaliif akka deemu akheenu garam akka deemu tilmaamuu namatti ulfaatu nama waa hubatuuf keessaafuu baqaataaf. Wanni amma tahaa jiru kun maali soorsiin hoggalaatti achuma deemtee jechuudha gartee global economy gartee akkuma agartu kana waan masara adii keessatti hojjirutu achitti gartee uummata keenya jeeqaa jira. Sababni isaa biyya Masrii isaanii beeknaa waliin beeknaa namoonni achi keessa jirtan irra guddaa isaanii hubatanii qarshii takkaaf siisuu juudan agartee jarri sun. Duris kabajaa kanatti godhee agartee kabajaa namatti godhee waajjira yuuniseeruun ta'een waajjira agartee mootummoota gamtoomanii yuuniseerii fi paartinaroota isaanii. Waajjiroonni kun kabajaa qabaataniif tokkoon namarraa nama agartee rifuujii achi keessa jiru saniif waa godhamuu jira. Amma maddisantu ciram. Ukkaan agartee yuunisee isaan sarvaayiv godhuu dhiisee hojjettoota isaaniitu sarvaayiv godhuu hin dandeessu. Anamma ture dhangaddalee ijoollee karaa adda addaatiin quunnaman warra duraa waajjira yuuniseer keessaa akka hojjettoota agartee achi dalagaa turellee quunnamaa interpeeratoroota illee quunnama.